OMN namni gartee ifiifuu wanta isaa gartee kireedita isaatti buldi godhachuuf Oromoo bira dhageettii argachuuf Oromoo bira fudhatama argachuuf Oromoon akka atteeshina isaa kennitee gurraan isa dhageessu barbaachuuf OMN wallisa malee OMN biraandii waan ta'eef isaa wallisa malee wanni OMN wallee namatti haajamu jirtu jechuudha. Qeeroo hiriira baasu jira. Itoophiyaa sossoosu jira. Wayyaanee diigu jira. Me maal dhabeeti maal dhabeen naa wallisi jaani me waan takka laalaa bannaati rabbi sodaadha maal taata jaallan keenya miisi yaa jaallan keenya afaan khabajaatiin sheeni singaafata me waan takka laafirraa nin beeka naaf gala namni namicha kana deeggare silaahu albaatuma namicha kanaatiin qaama hunda ifaalee namni uf je'e biraa ori haati naaf gala waan faarsitaniin dhabde waan ittiin ololtan dhabde hoteelli inni jaaru hundinuu kunoo daanayoon itti galtee sababuun irra marattee dalayduunuu mindaa kafaluuf irraa daddabee keessaa yaa'aa jira dhuga waan isaan faarsitan dhabdan siyaasaa gurguroottan dhabdanii arrabatti as jechaatanii jechuudha. Durriyyee ijoollee kararraa qabdaniiti kunoo taayyee arrabsisiiftan jaawar arrabsisiiftan hayyoota Oromoo bobbaaftanii arrabsisiiftanii jechuudha. Mee siyaasaa tam geggeessu jirtan. Hoggii jaawar Mahammad hoggii haasa'u ijoollee haati magaala biraa kutte na fakkaata. Taayyeen sangaa baadiyyarraa fidan na fakkaata. Amma kun siyaasaadha. Haza wal siyaasa. Eega dhugaadha. Kanaa isin madaala. Siyaasan bilziqinnaa tana arraba kana yaadan qabdan gatteessanii hayyoota wajji mari'achuu hin dandeessan. Durriyyee kashlabbee bittanii hayyoota arrabsisiisu hayyoota xiqqeessu kun ammoo isin fayyada abadan. Ana akkumaan gaafa dura gareen jaawar gaafasiis warri nama arrabsisiisu ture warruma arra piippi keessa galee nama arrabsisiisu jiru kana. Amma dubbiin nu galte si gale. Angaafasiin jawweedhaan gabbee jarri kun bakka nan buujii arrabni kun sin fayyadu kasi fayyadu yaadaa je arraas bilziqinnaadhaan jara kana bakka nan buu warri Oromoo kaan gabbuusee kaan ol baasu warri hayyuu Oromoo kaan ol kaasee gabbuusu amma nuti abiyyi wanni sheeyxaan tijajuuf namni lola jaalatu dhiiga namaa dhuguu jaalatu miskiina boochisuu jaalatu miskiina buqqisuu jaalatu sheeyxaana qofa hujiin isaa hujii sheeyxaanaati sigale yoo inni hujii tana dhiisee ummata buqqisiisuu dhiisee hattuu ummata irra jaaretan ummata irraa kaasee sigale ummata isaa dhageeffatee ummata isaatii wajji dhaabbatee gaafii ummata gurraan dhageeffatee hujiin deebisaatti kenne walgahuma hoggii namni gaafii gaafate walgahuma nama yaamee yeroo gubeetuma khagaafi gaafate hidhaanidee harka dho'isisu ozoon hin taane gattaa'ee mari'atee bakka siyaasaan itti wal dhabuun jiraattu furmaata siyaasaa kenne warra siyaasarra wal dhabaniis ammaal wayin 4 kiiloo keessa dhaqee tiyyaa bulchaa abiyyi jeetumaan faarsaa yoo hujiin isaa hujii sheeyxaana taate sheeyxaanumaan jaanii jechuudha hujiitiin jechuu jira jechuudha garuu ammatti jaawar namarra duulanii nama wajji duulanii malee sa'aatiin ma jiru tanatti harmee teenyan ajjeesinaa jechuu yakka harmee teenyarraa manan diiginaa jechuu yakka Oromoon ajjeesin jechuu yakka Amaaraa fi Oromoon obboleeyyanii waliin fixinaa jechuu yakka yoo rakkina siyaasaa gatteenyee furanna jechuu yakka sigale siyaasarra wal dhabne malee wasana walii jaartii walii sigale والجلا فدنين بينو سياسة مو خيادة كابو إنجفتا خوتا خرس الرتة عصوينا ورا بوسونا جرو ورا بيرو جرو خوتا بكتك دفدي دندين جرا challenge والجونا جيتشو يكا خنمبر بادو جيتشو شيطانو ممو شيطانو مامي تنافي شيطان جناني جيتشو يو إني لكي خنمبر بادجا أبيتشو زاسد nuti khursi sarraa fudhachuu barbaannu achi nama geeffachuu barbaannu ni haa qabnu hin qabnu siyan
Hujisa isa farsa hujisa isa arrabsa jechuudha. OMN khaleessaatiif kharraa laali. Khaleessa hujisa samii isa kharraa hujisa gabbuuse jechuudha. Arra OMN dhiiratee lubbuudhaaf waggaa isaanii kabajataa gabbee akka duritti qoma dhawate dur maali self confidence ifirratti irkannoo namni harka keessa naqatee hin jiru. Sigal. Amma ni alaaye harka hunda keessa naqatee piipichirra fideeti hayyoota arrabsiisiisa. Qabsoo Oromoo tuffachisiisa. Warra gartee biyyaa qunnamtii qabuchirra fideeti. Maarree ayyaana miitirkishu maalliyyo waan jaan takka faachirra fideeti. Bakka way bakka dhiirtiin jirre maarreen hin jirre harreen garmaaman jan sigala. Sigala. So OMN fi fahajjeese jechuudha. Kan wallisuuf barbaadamu silaa arra. OMN dheengaddaa namaatutti haajamu malee OMN namatti hin haajamu. Hujiisaatu isa boonsa. Eenyurraa addateetiin hujii harkaa qaba. Jaawar maaliif baqatemma? Waa hedduu maaltu na dubbise. Sigalee abbaa booda isinutti dhuftani. Sigalee. So saniifuu awwannin isiniin juu wannin isin kadhadhu waan akkanaatiin burjaajee naaf buleen keenya. Dhugaa jirtuus jala muraa walitti hima. Dhugaa jirtuu jala muraa walitti hima. Kanaa booda gartee harka walirra qaqqabanii maal walirra qaqqabanii deemuun hin danda'amtu jechuudha. Sigalee. Warra har'a qoma dhawatee biiroo tattaa'uu fi warra har'a goota keenya jettanii as baaftan kana gaafa duraa qabsoo gandatti dabaafataniiti ilaala. Sigalee. Cufti yaa Rabbii tokkicha oppiidiyoon godhi jee hiriira galee wayyaanee galmaa'u ture jechuudha. Oppiidiyoon dhiisii haa hondoomii wayyaaneeti sigalee. Kanarra gootota keenya way maarree keenya isin jettaniin kun wayyaaneen akka tiraashatti katirra deemuu turte. Sigalee. Kana hunda Jaawar Mahammad kanarra isin tuffattan kanaatu OMN ijaaree qabsoo ganda ijaaramte. Qabsoo gandatti Oromoon adda fudhatte. Haga Jaawar hidhametti maaltu ta'e? Namni gandatti dambaafne bilziqinna. Gosa namni Harargeen gosa walirra duulu. Gosaan taaziyaa walitti dhufu. Gosaan fuudha walitti dhaquun eegalle. Yoo namni tokko aangoo harkate eeysa Harargee keessa gostame. Yoo namni tokko Arsii keessa Arsiidha. Arsii keessa ganda kami. Jechuun eegalle Oromoon. Sigalee. Hayyoonni keenya tana hunda facaaseeti tokkummaa abbootiin teenya dhiigaan nu jaaran sani nu deebisaa jira. Wanni arra gartee piipii maraatuuf. Wanni arra deeggartoonni sheeyxaanota halkanii guyyaa Jaawar hoggii nyaatan Jaawar hoggii rafan hoggii oriyan Jaawar wanni jaaniif isaatu kana sochoosu jira. Isin budoo nama keessaa yaafne isin. Tiim qabrichoo jechuun maal jechuun qabrichoo jechuun bar muka budaa jechuun hiikaa isaa beekta. Jaawar bar tiim qabrichoo keessaa tokko muka budaa san ka budaa uummata keessaa. Amma yoo Abiyyi raffisuu fedhan bira ta'aniituma Jaawar jedhanii hirriba kuta. Yoo magee hirriba kaasu Jaawaruma jedhan dhufee jee utaalaa jechuudha. Tiim qabrichoo budaa keessaa yaasa. Sigalee. Saniifuu awwannin isin karadhu wannin isiniin juu hin burjaajeena waan amma gartee warri gartee garatti amanii mufattoota maqaan itti baase kana warri mufate. Maaliifin akka Jaawaritti dhageettiin harkatin maaliifin akka Jaawaritti hin beekamin maaliifin akka Jaawaritti gartee jireenyi kiyyan jijjiiramin jee warri rakkatu jiru kun dalagaa Rabbiiti. Is okay. Anis isinumarraa tokko. Ani bar jijjiirama numaan fedha. Anis maallaqa maleekaadha. Garuu jijjiirama mataa kiyyaa dura jijjiirama saba kiyyaa dursa. Sigala. Haga Jaawar deebi'ee saba kiyyaan jijjiire jetti ta kutte ta fuuldura irratti hojii tarkaanfadhaa jechuudha. Walumaan loluu turre.
Gaafa jawween nu dhiisee biyyan nu biraa galu san walumaan aaruu turre bira. Ani numaan aaree bira. Waa isin qofaa miti bira. Anis aareetiin aaraan bilziqinnaa ta'e hin garre. Mufattu is okay. Mufattoota keenya rakkoon qabu. Warri ma faarsee bulaa haaraa ta'e kunis sigale. Warri faarsee bulaa haaraa ta'e kunis jaawarumaa silkii jalaa kaasuu dide. Rabbi isa kaasee maaliif gaa jalaa kaasuu dide? Beeku ani san isaanii wal beeka. Silkii jaawar laayina silkii jaawar irra hojjedhu tana jee isinii himuu hin danda'u isin akka jibuun barbaadu. So yaani faarsee bulaa ta'ani akka isa goonu akka jaawar kanaa booda ani isiniifin osoo jaawar Mahammad Abiyyi deeggare jaawarumaa ajaawa malee waa takka Abiyyiif hin fayyadu. Jala mureetumaan siif. Amma waan karkarroo haasawa irraan tollee waan fuula bareenne yaadan bareenne tanneen tajaawar jala watta sheexaanticha Abiyyiif hin juu kana jala oriitu kana dhiisi. Dhiisi gale. Osoo jaawar Mahammad kan madhageetii qabu kun kagartee sabaa sablammii waliif fidee hayyoota sabaa sablammii waliin warra deengadda ololli piipii adda facaase hunda waliin dubbise kun osoo dhaqee Abiyyiin faarsee lafaa wallaahi isumaa kuta malee. Wallaahi billaahi talla. Isumaa ajaawa malee waa takka wanni Abiyyi fayyaduu danda'u hin jiru. Abiyyi nama ifiif dhaye. Mootummaa ifiif ajjeese. Mootummaa ifii olola ofirra bane. Mootummaa ifii ummata buqqise. Mootummaa ifii gartee ummata ajjeesu jiru. Mootummaa mee eessa qabatteeti yoo mataan kee mataa yaadu taate laal waan isaan itti rarraan takkitti Oromummaa ilma Oromoo biyya bulcha takkitti tana malee mee waa faarsee bulaa guutu viidiyoo isaa laali barruu isaa laali hiree nu harka geessitan hiree maaltu nu harka ga'e hiraariin nu harka ga'e salphinaan nu harka dhufe maqaa namicha kanaatiin Oromoo dur ilmaan abbaa gadaa ilmaan dimokiraasiitti amanu ilmaan filmaatatti amanu ilmaan akkasii je'anii gartee namni hundi dikteetarri hundi nu sodaatu gartee bineensi kun dhufee maqaa keenyaan aangoo qabatee hiraar biroo keessa seenu hiree maaltu dhufe mee fidi hiruma no afaan dhufte wanni isaan itti rarraan hiree Oromoo harka dhufte tana ilma Oromoo biyya bulchaasi mee ilma Oromoo biyya bulchaa Oromoo maalirraa harkatte Abbaan tokko ilmoonni dhalee guddifatuuf maali? Yoo kadachii qotu taate akka dachii irraa qotee haramarraa haramee abbaan sun caataa hafuura fudhatuufi takka yoo ka dukkaana qabu taate akka dukkaana san irraa gurguree maal godhee akka hafuuratti fudhatuufi ilma kana. Sigale ilmoonni qabaachuu qabduu bara hafuuratti fudhatuuf intala wanni dhaltuu bara hafuuratti fudhachuuf intala tiyya bakka gaarii naa dhaqi jettee hafuuratti fudhachuuf mee kun ilma Oromummaa maalirraa fayyadamte ittiin buqqa'u ittiin gudeedamu ittiin beela'u ittiin rakkachuu ittiin namaan tuffatamu qabeenyi inni qotate hundi ittiin gubatuu dhabamuudha irraa harkatte malee mee Oromoon maalirraa harkatte naayimime ilma keetii biyya bulcha rakkoon hin jiru mee ilma kee biyya bulchu kanarraa maal harkatte sigale joolleen xixiqqishoo waraana nama gurguddaa guuree fixee joollee xixiqqishoo waraana guuru jira nama zarafee fixeeti anniti gartee seera waadha jee heeratti itti baasu jira mee maaluma naa himi deebiin gaafiin ati amata meeqa gatii itti kafalaaf turte hayyoonni kee gatii itti kafalaa turan mee tamtu deebii argate mee ega piippiin aangoo qabatte Oromoonni tuffatamte moo ni kabajamte mee naa bara afaan Oromoo dubbatamaa Finfinnee keessa afaan Oromoo maal godhu afaan Oromoo dubbatame heddummina keenya bakka iyyuu dubbanna malee heera mootummaan nu hayyamee dubbachuu jirra bakka hunda Oromoo jiraayi afaan Oromoo arku jirta malee mee heera mootummaa kamtu si hayyame keeyyata kamirra jira afaan Oromoo afaan federaalaati qaju
أفان أورمو في النهاية خيستي كدوبة مخجو خيّة خمر رجل سيقول ميد أبدا دايف قافد يا أمة خي والرمان أمدو قران نموت باي وجو الجاسوين أبي نمتكو كي بكي إني بوئيت هاوتم كيرو خمشاني قتيت تخفلي سينجر ميك ايرون قت خمشان تقتيت تخفل تسون مي مكاتو كبيرار كتي سيدا تقومينا هيمي خك ايرو جو خفين في النخي سلاب بتجرو هادك ايرو تقرقار متناهيم أباك ايرو خقرقار مناهيم بكمتين ايرون سرنا خنا خيست أركتناهيم من جرتي إيه ايرو خمشاني متيوني تكاتي خمشان تموت تقبريتش جيسن ماليف ونيتش جيس مي ماليف ونيتش ركيف ماليف مي بيكم تمك ايرو تكناهي من سين هوغي غرتي غافين اتجابات اسين ايرون ججيره مدرغوتا فيده هو جاني غرتي خادرين نساتا غرا غرغد تون غرتي جولي ولي قبدي درغو خطبدي في ويتكو فركر ويسفته فوتو وجي خاتي ايرو وجي مريان مار رجچودا سيغل مار رجچودا يو فوتو وجي خوتاتي ملي مي وهما قيرون الراركتنايم هيا المورموت جت وهم أورمون الرأركت نمشي خنا الرانايم واني في فودرو أركا قبضني تدبد مل بر ويانين تكا ويانين دين خيني جنة هيوني خينيا ويمن تجارني ديجنسون سينان أورمو كنت إدا بيدي دين جنة برتكا سرني أبي يبر كدوفه سرنا مللك سرما أبا خينيا تخبي جارو ملي كأباغياتي خبي جارو ملي سرني أورومو جاربا غدا واقو غوتون تادسا برو سرني إسا مرمو ترانيفسون سرنا كنتي سرنا بيدي غنمني أفاني بافتيجي أوروميان كلاستر شاني ديغمتي واني أورومو جانتو والقبتشون قبدو أوروميان كلاستر أما غرغري هيوني خافناني تيكو لفخام مالي أوروميان كلاستر شاني قبويتي جرتي بر واللقافي خون غنا والتي هدأتي ما بريزدانتي توقوكا قباتو خانا فجاسوف ديما بر سيال يا أمتا خين يا دمكا وان غرتي خيسة ديمو جرا خيسوك بنقبدن سيال خيسوك بنقبدن إلما خيتا ودا فايدة راركا چوكبت بو إلما قديد خيتي باي بر يو إلما قتين قبان نتاتي خون أي سمني باي جانيني بر والإلما يفي أنانو خيساني وان جانين بيو نانو خينيت يو نمني إلمي فادان قبان ني قتين قبان وخون أي سمني سب باي سي جانسي زيغا أي سمني فراجي قباني يجو إلما دافي زيغا قنبر كان أبو أي سمني ستي أما جرغ سنجب بتن كان بهي هاتي ورامير اي سمني بيجيچو قبنا مالي خود المخين يجيچون برقاني دا غافا درانو تيابيچو وني جيچاتو الريف إسا جلا نمني نفيق أبو جرا سيالي قبايو إني جرات اللي جلا خانان غرتي أورومون نميل كويتي جي نمني أبدچو تريج نمت أرغي فتح هرّي نياتي دويدي فردين بشام قفا درات بشام فرشو غانا درات نكي قويا ديرا بداري نخيسي جرتني ميجا أملال سرني كون نياتم غندرا ول نياتم جرا قوتي بولا موتومان توكو أمتان جراتا بيكا نمني غرتي نياتي دوغو دردبو جرا قوتي بولا بيجتي نيا خوزو جرو رب رحمتا غدو جني رحمتا خدني فسني نمني مغالا دكي زيتا بيتچون دندو شكرا بيتچون دندو دادا وان غداوي هيغله قوتي بولا نياتي بيجا أما ورا مقالة جرتي صدر كبر دكتوري بر دابون أبيج إيه غافتي بيجكسيتي بولشو جرا أما أمتنا تهفت إسر نخوني ورا مقالة سيني بودهو إف نياتا جيجو صدر كاسني سنيت سيجلي إف نياتا جيجو سنيفو كون إفين إف كوتشي سجرا فارسيتي ديفتي والله أصو هالكني قجا
Oromoon guutuu walii galtee miliyoonni meeqa abiyyi faarsee abiyyi sarvaayiv godhuun danda'u. Abiyyi haga ammaa kan aangorra jiraatuun dadhabina mooraa mormitootaatiin irrumaan sii deebi'atu. Sigalee mooraa mormitootaa suphamaa jirti. Dheengadda Saggaayee Araarsaa fi viidiyoo Saggaayee Araarsaa tan Jaawar Mahammad irra waraabetan isin yaatan inni beeytanii dhi'uma tanaa barbaatii lama dura. Arra jarasa waliif finneeti alhamdulillah rabbil alamin tokko taanii sheer wal godhu jiranii obboleessa kiyya Jaawar obboleessa kiyya Saggaayee waliin janii. Sigalee amma sadarkaa tanarra jira boru eessarra jirra arkuuf ta'isa. Sigalee namni jaarame sigalee namni jaarame yeroo hundaa'u hin gabroomu Oromoon amma dibbeen magartee waa'ee eeltiraatii maarroodhaa miidiyoonni warri bitame kun tum yaa Oromooti jedhaman dhugumaan sii amma namoonni gariin waa takka hin jiranii namichuma kanaa jabeeffannu maarreen hin jiranii Oromoon akkam ta'uu teessisiin jaa waa takka gaafa wayyaaneetis akkanuma jechuu ture. Yoo wayyaaneen aangorraa kaate Amaaraa fi Oromoo wal fixaa biitiin diigamti way akkam taana qaallicha kanaas beem biitii diigamti. Kaboodarra dhufuus isumarra gartee kanuma biyya jaaru malee waa takka. Oromoo waan takka ifa amansiisu qabu. Amaara jibbitee eessa akka geessu hin jiru. Sigalee. Yoo Oromiyaa muratte Amaarri ollaa keeti wajji haasa'uu qabu.